Lammaffaa waa'ee qabsoo kanaaf maatiin koo biyya kanaa baqatanii waggaa 7 ala ta'an turan. Mootummaan Ameerikaa mana hiyyeessaaf qopheesse kennee fi waggaa 7 mana kireeffachuu waan hin dandeenyeef ijoolleen koo achi keessa taa'u turan. Gaafani isaan ilaaluu deemu barumsa guddaa tokkoon argadhe. Namni ani beeku tokko nu affeera ganda isaatti gandatti jiraatutti gandi keenya ganda hiyyeessoon jiraatan waan ta'eef kan isaa xiqqoo fooyyee qabaa nu affeera. Namichi kun hakima. Jireenyi isaallee gaarii ijoollee 2 qaba. Gaafa ijoollee koo fudhee mana isaa deemu olloonni isaa waliin ta'an akka jiran adii waan ta'aniif yeroo gabaabaa booddee naannoo sana makiinaan poolisii mul'achuu jalqabe. Poolisii jechuun makiinaa qabatee waa naman tuqu garuu dhaabbatee ta'e. Ijoolleen manni itti jiraatan baay'ee dhiphaa waan ta'eef mana guddaa gaafa argan yaa ijoolleedhaan beekanii hin wacuu hin utaaluu hin iyyu. Namichi waan kaase gandi itti jiraadhu kuni anaan na beeku hojii koollee beeku ijoollee koo baay'ee ofitti siniiksanii baay'ee sin dhiibanii naan jedhe. Garuu gaafa gurraachi bira maatiin biraa dhufee makame 3 4 5 6 taanu ollaan hin sodaataa naan jedhe. Maaliif sodaatuun jedheen dhiisaa harkan dhayinaa waan nama cabsuudha. Maaliif sodaatu jennaan gaafa gurraachi baay'atu hattummaan jiraachuu danda'a, nama dhahuun jiraachuu danda'a, nagaa keenya booressu jedhanii yaaduu naan jedhe. Ichuu gaafadheen gurraacha xiqqoo lakkoofsisaa akkamitti akkas yaadu? Waggaa 70-80 dura biyya Ameerikaa keessatti sabni 2 baay'ee cucamaa ture. Biyya saba Yihudii fi uummata gurraacha. Yihudiin kun hin garafamu, hin hidhamu, hojii hin qabanii, gurraachillee akkasi. Yihudii beektu Jarman fixee isheen hafte immoo baay'een ishee gara Ameerikaatti galte. Biyyi Israa'el jedhamu kun yeroo sin jiru numamne bittinnaanii jiru addunyaa irratti. Yihudii waa murteessan kaleessa garafamne, acuucamne, miidhamne, dhiibamne isa dubbachaa oo jiraanne nuti fagoo deemuu hin dandeenyu. Ilaalcha mo'ataa qabaanne biyya kana keessatti adii amma kan nutti taphachaa ture qabeenyaan beekumsaan caalletu binnaa jedhan murteessan akka sabaatti akkuma ummataatti. Inni gurraacha ammas hin sirba acuucamee garafamee adiin akkasuma godhe har'as bakka tokkoon gahuu hin dandeenye. Jarroo miidiyaan kan jiraati, baankiin kan jiraati, waa hundi kan jiraati achi ta'anii biyya Israa'el ishee xiqqoo kana hin tiksu. Murteen mootummaan Ameerikaa waa'ee biyya Arabaa irratti murteessu hundi kan murtaa'u ummata Ayihudii achi jiraatu humna guddaa waan qabaniif. Akkam godheen saba koo ilaalcha sana keessaa baaseen ilaalcha mootaa keessa galchaa na cinqa malee Oromoo gahuu hin danda'an. Oromoo ganuu hin danda'u duwwaa osoo hin taane hangaarraa kan inni ilaalu Oromoo irraa birrii takka hateen beekon. Har kan hojjechaa jiru gaaffii saba kana, qabsoo saba kana, miidhaa saba kana, walqixxummaa sabaaf sablammii waliin biyya guddaa ijaarree akkaataa kamiin hiree keenya ba'achuu dandeenyaan duwwaa hojjechaa jira. Jalqaba akkuma dhufneen yaadan qabanuu maaliin nu gaggeessu jedhan yaadattu. Roodmaappii jechaa turan miidiyaa hundatti yaadan qabanii maaliif jarri kun biyya bulchuu biyya ijaaruu hin danda'anii amantaan jedhu waan tureef. Yaada eenyummaa keenya irraa madde, aadaa keenya irraa madde, hammatee ijaaree guddisuu danda'u uummachuu dandeenya jenneetu irriba malee jiraanneetu ida'amuu barreessine. Ida'amuun maaliif matsaafa ta'ee ba'e kan jedhu gaaffiin hin ka'a. Ida'amuun matsaafa ta'e kan ba'eef barreeffamni waggoottan 27 barraa'aa turan oolee bulee tokko tokkoon isaa meebii gara fuulduraa baasaa deemna.
ani hojii raawwachiistuu ta'e lammaan hojii raawwachiistuu ta'e gaafa addawaawin nu waamu barreeffama achumatti dubbisnee achitti gannee baana malee fudhannee bahuu hin dandeenyu. Achitti dubbisna, achitti mari'anna, achitti gannee deemna. Amma keessa isaa gaafa laallu garuu barruun barraa'aa ture, caasaan caaseffamaa ture, sirni ijaaramaa ture. Oromoo duwwaa osoo hin taane sabaaf sablammii biyya kanaa kan miidhu kan dhiibu ture. Amma nuti isa kaleessaa sana hin goonu waan yaadnu ifatti barreessinee uummatatti kennina. Uummanni dubbisee xiinxalee yaadee kun sirrii miti, kun sirraa'uu qaba, kun immoo haqamuu qaba jennaan hin sirreessina jenneeti uummatatti baasa. Hanga amma dhaabni siyaasaa nuti uumuuf deemne karoorri isaa kaayyoon isaa as keessa hamaddu malee matsaafni sun kaayyoo paartii Saharaa miti. Galtee sassaabbachaa jirra. Kan nuti hubannee kan immoo hubachuu dadhabne jiraannaan hayyuun jiraannaan qoratee qeequu akka danda'uuf. Yaadni kun shakkii tokkoyyuu hin qabu. Ijoolleen keessan boriftaan hayyoonni Oromoo qoratanii Oromoo fi Itoophiyaa duwwaa osoo hin taane warra kaaniif ooluu akka danda'u ragaa ni ba'u. Shakkii tokkoyyuu hin qabu. Ragaa ni ba'u. Maaliif jaarmiyaa haaraa uumuu barbaaddanii ODP'n osoo jiru akkuma amma jiru kanatti maa hin jiraannu? Maaliif paartii haaraa Prosperity paartii jettu kan jedhus gaaffiin hin ka'a. Dhaaba saba kana hacuucaa garafaa saamaa ture. Yaada dhaabni sun itti gaggeeffamu caaseffama biyyi kun itti gaggeeffamaa ture diiguun ultimately qabsoo keenya fiixaan baasuuf ceesisuudha. Diigamuu qaba. Diigamuu qaba. Dargiin diigameeti. Inni kaan kan ofii kan ijaarrate. Diigneetu ijaarra waan nuuf tolu waan nuuf malu gaaffii keenya kan deebisuu danda'u. Kan diignu kanaaf hin diigna, kan keenyaa hin ijaarra, gaaffii sabaa hin deebisna. Isinis immoo ragaa baatu boriftaan. Ragaa baatu. Fakkeenya afaan Oromoo. Afaan Oromoo afaan biyya kanaa gochuu Oromoo caalaa sabaaf sablammii fayyada. Irra deebi'ee kaasee hin jira kan. Garuu heerri mootummaa biyya kanaa kan jijjiiramuu danda'u naannootiin caffeen naannoo hundaa yoo jijjiirama sana fudhatee jijjiire duwwaadha. Maaliif heerri akkasitti ijaarame waan ta'eef. Bakka paartiin 3, 4, 5 ta'ee jirutti bakka wal dhageettiin hin jirretti waan guguddaa akkasii dhiisaati waan xixiqqaa wal hirkaa fudhannee mari'annee gochuu bakka rakkannee